ستورتي نورا رفتم maal inni maal godhu deemta abbaaf di no maal godhu deemta son taane miira keessa galle gurbaa wahii biratti agarree amma waa'ee qabsoon fakkaata waan isa mari'attan suni kanatti hirmaamu. faamilii naan galii filtera maalii haasaa jirtan Waa'ee qabsoo. Ishii. Mariin isa mari'attan suni waa'ee maaliiti? Gaaffii duraati. eenyu Gurbaa wahii hojii turtanii gurbaadha naga walitti dhaabbachuu turtanii waa'ee maalii mari'achuu akka turtan si gaafachuuf. abbaaf di maal godhu deemta warra balkaabaa Rabbi kaabaan jiru dhaabbate. Gaaffii si gaafataara. Gaaffii si gaafadhaa deebisaa barbaada. ummanni as jala waan abarreessu jira bar No yoo si barreessanillee waan qabsoo irratti ta'e si barreessan malee waan biraati miti. Ati gaaffii nu gaafannu si deebisi iji dunuufadhu. ummanni konfiis na godhaa jira Hin sodaatin. Nama akka kiyyaaf kan keetiiti kan komentii barreessu hin sodaatin. Maal gootee dhufte? Eessa turte? Eenyu wajjin amma laayif irraa baatee dhufte? ummanni maal inni annaan gala Manni dubbii balleefte abboo muciyyoo nama gabaabaan danda'an jiran turaanu daddadhabne. Sammuu nama gabaabaan danda'an jiran turaan. Gara balleefte manni komentii. abbaaf di maal fuula eenyu balleessan anamoo Nama fuula keetu gad jiru maal nama biraa wajji mari'attee dhuftee abbaa manaa keetiitiin haa gaafadhu jedhe. Asiif achi baa qabne dhuguma face to face itti uumame. Abboo ayyoom gaafatu si jedha abbaa. eshi gaaffiin kan kee maal Jaaganuma sodaattan onnee qaba uummanni keenya onnee qaba. naagalii amma maal Abbaa abdii. Muciyyoo si bulchiti. maal haasa'u kun Maa sodaata mucaa. Wallahi nama dheeraa kana waliin rakkan takkaa kofoon takka ayili takka. Ana kofoon na hanqate isa ayili takka. Namicha afaan Yoo sodaatan. isaan dhugaa. Makki anaaf ibsa si barbaade. Wanni nu si barbaannee fi sihii nama biroo wajjin waa'ee feelingii jaalala haasoftan agarreeti. Sanirratti ibsaanis jalattiin na harkaa baate telefoona sanii laali nan mul'isinaan jedhee armaa uummata mul'ifne. Akkasitti gaa si waamnee dhufne maal wajji mari'attan gaafiidha. Bakka feetee qaba. Isaa bonaan Dhiifama ibsaa dhiifama. Jireenya keessa hin jiraattan maalti kennaa qabe maalti kennaa qabe yoo waliin dhuftanii maalti naan qabe. Jireenya namaa keessa miira keeyyadha soo deemu. Baay'ee biraa bahuu haa xiqqoo. Makki. Xiqqoo isatti san jalaa godhu xiqqoo mana keessa hin jira beekta dhiifama. Jaarsa Ini abbaaf di game maal ta'e abbaaf di game taphadhu abbaaf di Bakka jaarsaaf jaartiin jirtutti wanni geema jedhamu hin jiru. abdii abbaa abdii geemi keetira fokus gondiisee ofii. Maaf akkasii godha lamaffaa bahee ammas lafatti san fixee lamaffaa bahee. Lammaffaa Angoo qaba jechuudha. amma injifadhu si'alaa maayoo injifatte. Okay. Lamaffaa na godha hin janadha. Inni ana biraa bahu. Cuma maal duwide saar.
ilmoon namaa qabatte wallahi bakki. Sorry bro. English. Stop. Tap ground this. Everyone taps. Everyone. Have a good day. Apa dah guys? Sirta baddi bar. Aranjra nagat. Enggak wallahi kan fayyada. Ayya wallahi. Kan ka alhamdulillah. Ma hadis ngol guys. Assalamualaikum kuhaljiz. Sila jiraate hobba buruli lale tureni. Dema tu mashallah. Dema. Bareda. Biyate sandil kara. Biye sandikara. Enu deeggarta. Egaa achitti immoo caluma inniituma laallagaa masrii wallaluu hin dandeenye. Injifatamtee yoo jedhe jettee osoo deeqaan dhumatiin dura bayaa tara. Waggaa lamiin akka irraa ture inni ilaallee mooman garuu Eenyuun moo'e? masriitu moo'e. Kaborii Itoophiyaan moo'aa waan ta'eef yeroon bahaa tara illaa achitti oomte. Akkamitti beekte ግን Itoophiyaa waan mootiin fakkaata? Mooti tasbee laale. Warri anaa jinaa tasbee laale. Wal qabsiisnu? Eenyaan siif asliillee barqabsiisuun dhiiseera. Maali? Isin warra kaanii nama waakkatu. Yoomsi akka dhiyan. Gaasha aslii fi daabee aslii qabsiisaan ammallee. Yenoos. Okay. Akkam goonam mi'a mari'annu. Tokko faalaal bakka jaarsaa jaartiin dubbata jiranii jechuun waan arganii naasaan callisanii taa'an malee. Aya dhiifama sana. Akka ijoollee sitti maa ta'e. Ay san dhiifama sana. San dogoggoruu danda'a dhiifama. Mana barumsaatti tokko maraadha. Akkana taa'ee nama waraaba si'ala taa'ee akka dhugaa godhanii waraaba nama. Maal yoo yakka qabaa bakka. Yakka ajaa'ibaa qabda malee sooshaal miidiyaa bar namni waan kana waraabatuuf akkana ija baasee ta'a zimbiloo waan ati qal'addu maraa dhuguma godhee waraabatee gadhiisa namni. Duuba eessa itti torbaan tokko witi jettee achi booda qilqilee ishaan muute. Garuu wanna haasamuuf wanna haasamu jira abbaa abdii kee. Okay. Amma la bakka jaarsaaf jaartii kanatti gidduu teessan taa'ee haasawuun kiyya ta'uun kona. Gammoojjiidhaan himaati gammoojjiin akkanumaara. Aboon itti re'ee keessaa bannee biyya sana dhufne waan barnoota jedhamuuf waan magaalaa jedhamu nagarreetti tana dhiifaman godha. Iyyo. Barnoota hin qabnu magaalaa hin deemne. Rakkoon gurguddoon bakka sanatti hafte. Namni lama takkaahuu warra magaalaa ta'uu takkaahuu barumsa barachuu. Barumsa hin baranne magaalaa ittiin guddan miidiyaa telefoonaa mana kiyya ta'a. Sadii yaa abbaa abdii waan biraa osoo hin taane. Waan budaa guutee osoo hin taane akka qal'iffataa osoo itti beekasii galee. Garuu ammoo haallaan waan joon baay'ee jira waan argan olii gad oofanii. Sanirraa nun beekte maqaa isii miidiyaa kanarratti noo'a. Amma nuhun afraa wal bira hin dhufu marii siin goosisaadha. Waan agartee sabarreeta daa'ima fuudhanii bakka kanaan fidanii akka keessan taphatu waan biraan dubbadhu wama jaalalaa qofa. Waa jaalala malee waan takka keessan si. Bakka biraan seeroo. Tawaa jaalala qofa. Connecting something Bluetooth successfully. Farajii dhuguma maayit. Bira dheedhama nu afraan. Ati sarraa fuutee miilmoo intala.
Ata shaangulliitti kee irraa akkana cika. Mucayyoo shaangullitti maa irra deddeemti. Wanni fuula kanatti akkana bareeda. Bira dhaydhaadhaaf marii goona jechuun marii miitingii.